Har'allee akkuma argitan kana jechuudha carqii dhiiraa fi carqii dubartii akkasumas caammaa waa hedduu qabadhe isin dhufee jira. Carqii bittinii qofa osoo hin taane carqii suuqarraallee jechuudha jaaketii garaagaraa abbaa manaa keessan sapiraayizii godhuuf obboleessa keessan. Akkasuma akkuma kanaan dura isin himee alarraa qabatanii galuurraa asitti bitachuu isin caalaa sharafaafillee ta'e akkasuma ammoo irratti illee kafaltanii kiiloodhaan galchitanii sanirra akkanatti asitti bitachuu isin caalaa warroonni tokko takkaatti maan waa hedduu dubbattanii jira adda baafadhaa dura carqiin hin gaddaa sun kanama lamaati malee kanama tokkooti miti viidiyoo kaleessa irratti illee isin himeera nam tokkochi carqii agas ga'u akkamitti bitata kanama lamaati haa ta'u malee namni kamiyyuu jecha fira qabdanii maatii qabdanii harka qullaa akkamitti galtan xiqqaatullee waa harka qabatanii bittanii galuun keessan dirqama saniif jechuudha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu anshaa marka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata oromoo jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha kan biyya keessaaf kan biyya alaallee amantii futaan osoo adda hin qoodini akkuma isin argitan har'allee carqii bittinii jechuudha carqiin bittiniin kamuu darajaa qaba beektanii kan hin gaddaa sun birrii 600 isiniin jedhee ka 600 gadi illee hin jira ka 400 illee hin jira kasanii ol illee hin jira isin hin jira carqiin bittinii meetiriin tokkochi jechuudha ka 400 illee hin jira ka achii ol illee hin jira carqiin kamuu darajaa qaba beeka akka wanti isin beekuu qabdanii akkasuma suufa jechuudha suufni illee akkuma isin argitan kana darajaa qaba suufni illee darajaa baay'ee qaba jechuudha kasii ol illee hin jira ka saatiin sanii ol illee hin jira kinoo babaruu kanneen illee yoo barbaaddanii kunniin gatii illee ka dabalu illee hin jira ka qannasu illee hin jira jechuudha akkuma isin argitan ka asirra daradarame kunniin martuu gatiin isaa wal fakkaataa miti gatiin isaa garaagara namni kamuu ta'ee nama kamuu ta'ee abbaa qaba eessuma qaba abbeeraa qaba namni fira hin qabne hin jira isinitti dhufan jechuudha baga nagaa hangaltanii inni caalaan nagaa hangaluudha jechuudha yooma nu galleeyyuu baga nagaa hangaltanii namni isinitti osoo dhufuu baateeyyuu itti mufattanii yookaan nama isinitti hin aartan jechuudha akka nama hin qabnetti isinit dhagahama saniif jecha namni kamuyyuu karaa fagoodhaa galaara wanta ta'eef waan nama biyya keessaa galaa jiru miti yookaan nama maatii bira dhaqee miti lubbuu ofii irraa bahanii biyya san deemanii lubbuu galuunuyyuu waan guddaadha jechuudha akka itti baanu beekna malee akka itti galuu hin beeknu hundi keenyayyuu gammachuu saniif jecha firri keenya nutti dhufa gaafa firri keenya nutti dhufa immoo harka qullaa galchuun baay'ee ulfaataa akka biyya keenyatti hin beektanii namni kamuu namatti dhufee harka qullaa yoo nama biraa galee qaaniidha sababa saniif jecha namni kamuu bitata malee meeshaa bita malee yookaan birriin namarraa hafeeti miti akkuma isin jettan sirriidha namni birrii balleessu sanirra qalabati waa wayiiti yoo bitatee galee irra bareedaadha garuu haa ta'u malee fira ofiitiif waan tokko harka qabachuun dirqama maatiin keenyallee harka keessan olaala akkasitti nam tokkochi kan nama 10 bitee namni 10 keessaa maatii ofiillee obboleeyyan ofiillee hin qabanii adaadota jira firootantu jira nama hagasiititti waliin gahuudhaaf malee namni qullaa galuun jiru kan nama 10 hin baay'atettanii yaadan isin hangara kiyyatti isin kasanii oli bittan jedhe yaada asitti obboleettiin ta'in hangana kan nama 10 bittee takkallee kan nama 10 bittee akkasii isinin jedha kan nama 20 hin binne kan nama 10 bakka lama bittee jechuudha akkana fakkaataa carqiin bittinii kenna kamuu darajaa qaba isinin jedhe isinin himee jira taansee caammaadha caammaan akkuma ka shamaraatii fi namoota gurguddaa garaagara jechuudha maaliif soo isinin jedhe ijoolleen waxaatiin akkasuma mooyyuu caammaa jallisii hiilii qabu jechuudha taakasiin isaa furdaayyuu haa ta'u qal'aayyuu haa ta'u akkasii darajaa qaba shiffiniitu jira ka dhiiraatiif kan talaatti walumaa galatti kinooti as biratti akkana fakkaata taansee ammoo carqii abbaa manaa keessan uffata abbaa manaa keessan akkasuma obboleeyyan teessan ta'e namni abbaa manaa waxaatii qabu jecha argitanii carqii shabalaan uffatu kanneen argitanii maashaallah carqii baay'ee bareedu uffannaan kun uffata baay'ee bareedu anillee asii bitee jira obboleettii teenya takkaa fi viidiyoo isaa gadi hin dhiifne garuu inshaallah viidiyoo isii meeshaalee majliisoo meeshaa hedduun qabduu fi achirra gadi isin dhiisa isin jedha keessattuu jaakettiin ambite kinoo jaakettii kanallee bitee jira uffata baay'ee babbareedudha isin jedha maashaallaadha hedduu babbareedaa namoonni jaalattan caammaa irraa akkasuma mooyyuu surree irraa uffanni kunniin beeka wanti isin beekuu qabdan orjinaaliidha ijoolleen biyya alaati galanii uffata babbareedaadhaan hin galtanii uffanni babbareedaan istaayiliin isaa layyatti jedhee jechuudha yeroo yeroon faashina ta'aa jijjiirama ka dhufu biyyatti argama akkasuma sa'aatii garaagaraa kennaa jechuudha obboleeyyan keessanii abbaa manaa keessanii kennuu yoo barbaaddan sa'aatii garaagaraa qabattoo garaagaraa qabattoon kennaa namaan kennaman ka jedhulleen oolu miti qabattoo akkan babbareedu kanneen jechuudha as biratti kennuutti akkana isiniif finnee jira jechuudha maashaallah meeshaa babbareedaa manaastirii hedduu ajaa'iba taatee akkasuma siliipparii kunniin faashina siliippariin kuni hedduu bareeda jechuudha meeshaalee akkana carqii faashina dhufe jechuudha jiinsii walirratti ta'ee namoonni barbaadan zulaa biratti argatan isiniin jira uffata layyatti jedhe isiniif fidaa lakkoofsa bilbilaa kiyya asirra jira duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti hiiluunan jechuun irraanfatinaa isiniin jira saapiraayizii garaagaraa maatii keessanii qabaannaan uffata akkana babbareedu zulaa biratti argattu.